ቀነኒ ብለሽ ሰርች ስታረጊ ቀኖ ጉግል ላይ ያለች ኦኬ for the information ምናልባት ካላወቃችሁ ቀነኒ ብላችሁ አሜሪካን ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ጉግል አርጓት ቀኖዬ ታሪኳ ተቀምጧል ሁሌም በልባችን አለች አንተ ዱባይ ሄደ ያንተ ቢጤዎች ነፍሰ ገዳዮች ጋር ብትደበቅም ይሄ ፎቶ ምን ያህል እውነትን ይዞ እንደወጣ የሚያሳየው ህዝቡ በአንድ ድምጽ ሆ ብሎ ይሄን ፎቶ እየተሽከረከረ ነው ሶሻል ሚዲያው በሙሉ ቀነኒ ነች ይሄ ፒክቸሯ ነው አንተም ዱባይ ሄደሃል ግን እንደ ህጉ ከኢሚግሬሽን ማለፍ አትችልም ነበር አሁን ህጉ ጆን ዳንኤል ቢሆን አያስወጣም because በዋስ ስለሆኑ አንተ ባለ ጊዜ ስለሆንክ ግን ወጣክ እንደ ህጉ በዋስ የተለቀቀ ሰው ከሀገር አይወጣም ኢሚግሬሽን አያልፍም እነ ጆን ዳንኤል ምንም ያልጠፉት ነገር የለም አንተ ግን ቀነኒን ገለሃታል ቀነኒ አይምሮ ያላት ልጅ ነገ እናት አባቷን የምታገለግል ልጅ አጥፍተ ያ ፎቶ እውነት ስለሆነ ብንብለ ዱባይ ገባክ እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን እየመጡ ነው ባይዘው ቀነኒ ከመሞቷ በፊት የነበሩ ውሽሞች ቤት ተከራይታ ያስቀመጥካቸው እነ አያት ኮንዶሚኒየም በሙሉ እየመጡ ነው እየጻፉልን ነው ግን ያ አያስፈልገንም ስላንተ ውሽሞች ምን ስታረግ እንደነበር እሱ አያስፈልገንም አሁን ጉዳያችን ቀነኒና ቀነኒ ነች እንጂ እያንዳንዱ ሴቶች ጽፈውልናል ለሚያስፈልግ ሰው ሼር እየተደራረግን ነው ብዙ መረጃዎች አሉን አሁን ግን ያ ፎቶ ምን ያህል እንደከበደክ ያ ፎቶ ማየት እንዳልቻልክ እውነትን ከአንተማ በአጫሉ ፋውንዴሽን ሰበብ ስምን ልታድስ ነበር እግዚአብሔር የት ሄዶ የዛች የቆንጂዬ ስስቅ የምታምራው ቆንጂዬ ነፍስ የት ሄዶ ያንን ፎቶ ማየት ስላልቻልክ jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesituu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha warroonni maatii chaalaanii kiyyaa taatan viidiyoo kana share like subscribe gochuudhaan akka na jajjabeessitan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha akkasumas warroonni maatii feesii taatan jabaadhuu warri jettan subscribe comment yaadota adda addaa warreen na kennaa turtan guddaa galatuma galata qabdan isiniin jechuun barbaada egaa har'a viidiyoon ani qabadhee isinii dhiyaadhe waa'ee obboleettii teenya Qananii Addunyaa qaadhima artistii keenya beekamaa Andu'aalem Goosaa kan taate irratti waan tokko dubbachuu barbaade tanan anis akka nama dhuunfaa tokkootti yaadota sammuu kiyya keessatti uumame namni tokko waan yaade tokko yoo dubbatee baafatee bareedaa kanaaf waan yaade tokko dubbachuudhaaf fedhii waan qabuuf viidiyoo kana hojjechuu dirqame isin immoo viidiyoo kana share like gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha egaa artistii keenya Andu'aalem Goosaa bara kana awwaardii Hacaaluu Hundeessaa waggaa shanaffaati irratti badhaasaa qaamallee irratti argamu baatu yookiin immoo jitu iddoo sanatti argamu baatu hojii aartii keessaa hojiiwwan isaatiin badhaasaa awwaardii san irratti argatee ture badhaasa sanillee bakka bu'ee kan fuudhee namaa fi haa ta'u malee dhaamsi isaas badhaasa isaa qaadhima isaa kan duuti kan addunyaa kanarraa boqottee modelistii addunyaa Qananiitiif akka ta'u dhaamseeti kan turedha gadda guddaa keessa waan turee fi qaamaan irratti argamuu hin dandeenye sababa kanaan wal qabatee ammoo ka ajandaa hedduutu baatu jira tokkoffaa Hacaaluu awwaardii Hacaaluu irratti badhaafamuun isaa warroonni duraanuu isa hin jaalanne warroonni Hacaaluullee ajjeesan gama tokkoon kaka'aniiti kan jiru akkasumas immoo yituu mana sirreessatti gadi lakkifamuun isaatillee akkuma ta'etti akkuma jirutti ta'e innillee warroonni baay'ee dhukkubsatan maaliif ba'a jedhanii dhukkubsatan hedduutu jiru kanuma kanaan wal qabatee
iddoo waan tokkotti qeeqaa baay'eetu jira. Miidiyaan hawaasaa kun gaa wantoota qeequu qaba, wantoota deeggaruu qaba. Akkuma mirga isaati gaa namni isa dhoowwu hin jiru. Miidiyaa mataa ofii qaba namni waan ta'eef miidiyaa isaati irratti akka barbaadetti taphachuu mirga qaba. Yaa ta'u malee jechuudha. Dhugaa haalli torbee kana keessaa suuraan moodelistii Qananii Addunyaa gadi bahe waan baay'ee nama jibbisiisu. Mirgoonni dubartootaa hangam akka dhiibbamaa jiru Itoophiyaa keessatti ishii qofa osoo hin ta'in dubartoota Itoophiyaa keessa jiran hunda ilaallata. Kuni har'a taateen kun isee qofa irratti kan ta'e garuu boru babal'achuu danda'a. Kanaafuu mirgi dubartootaa eegamuun dirqama. Mirga dubartootaa tokko haala kanaan egaa namoonni suurawwan ishee hin argine hin jiru. Suurawwan kana namoonni argitan baay'ee nama gaddisiisa. Itoophiyaa keessatti namni hangana waan tokko murteessuun nama dhiba. Sababni isaas namni tokko jechuudha nama wajjin jiraatu qaba. Gaafa nama wajjin jiraatu qabu haala kanaan yeroo miidhamee fuulli isaa garmalee haala kanaan ta'u namni wajjin jiru sun macheem namni tokko dhokatee hin jiraatu. Immoo waan bultii tokko bultii sadiitti qaamni kun normaalii ta'uu miti. Namni tokko hanga kana miidhameeti miti. Yeroo xiqqoof daqiiqaa muraasaaf yoo bu'ee fuulli nama saniin jijjiirama. Nama isa cinaa jirutti maal akka ta'e nin gaafatama. Kanaaf murteessu manni murtiitillee hanga ammaatitti ragaa qabatamaan argan jiru. Wanni murtaa'u hin jiru. Suurawwan garuu amma namoonni TikTokii Qananii fayyadaman gara fuula TikTokii ishee irratti kan maxxansan akkasumas bilbila ishee poolisii harka ture amma garuu namoota bira ture. Namoonni suurawwan dallatame olola hedduutu jira. Isaan keessaa kan namni waan baay'ee haasa'uu danda'a. Somneetuma kofallaa keessi keenya madaadha jechuudhaan barreeffama moonitti barreessite. Moonitti beeksisaa barreessite. Har'a fuula Facebook isaatitti ishee irratti daqiiqa muraasa dura wajjin kan ilaallu ta'a. Somneetuma kofallaa keessi keenya madaadha. Ijji imimmaanii mormi ragadaan jedhe weellisaa itti gaataa faree jechuudhaan jalqabde. Namni baay'ee yeroo seenee viidiyoo hojjennu suuraa kaanii poostii goonu nagaa fakkaachuu danda'u. Tokko nama gaafatamee rakkoo hedduu madaa keessa isaa homittuu hin baane qabaachuu danda'a. Waaqni dhugaa hundaayyuu yaa baasu. Waaqayyo dhugaan ilma Waaqayyooti. Gumaa ijaa baddu iddoo ijaa hin baddu Oromoo mammaaksa Oromooti natti fakkaata. Egaa haalli uumaa ijaa ibidda dhugaa hin ibiddi abidda dhugaa hin gatiin jechuudhaan egaa warri dhugaa dabarsitan yaa warra faayidaa keessanii ofii keessanii himamtan, yaa warra haadharraa dhalattanii, yaa warra obboleettii qabdan, yaa warra ilma dubaraa qabattanii, yaa warra hiriyaa jaalattan yookiin dubartii of jalaa qabdan, ummanni keessan uumaa keessan sodaadha. Tarii boru waan isin irra gahu hin beektan. Amlee namaa cabsuuf, dhugaa awwaaluuf, nama looguuf, maqaa nama balleessuuf hin fiiginaa. Obsaa firdiin harka Waaqaa jira. Hunduu waan facaafate hammata. Dhugaa qofaaf dhaabbanna jechuudhaan fuula feesbuukii isheetii irratti kan maxxansite moonitti beeksisaa.